akkam jirtan nagaa fayyaadha ilmaan oromoo ilmaan abbaa gadaa yeroon jedhu kana waanin itti ashaagre abiyoot zinnash ilmi abbaa gadaa masaraa mootummaadhaa seede jennee lafa dhiitaa turre arraba kana osoo ofirraa muree silaani ta'a waanin ittiin haasawuun dhaba malee ilmi abbaa gadaa masaraa seene ke jiru share godha video share godha maalifi akka namni dhageeffatuuf waan biraatiif miti ilma abbaa gadaa ka uffata oromoo uffate hundaan ka uffata aadaa oromoo uffate hundaan ilma abbaa gadaa jenna yaa sabaa ka jee hundaan ilma abbaa gadaa jenneet nuti ilma waaqoo guutuu sigale nuti ilma waaqoo guutuu haga dabresaniif ilmaan oromoo ilmaan jaarraa abbaa gadaa ilmaan waaqoo guutuu ilmaan taaddee birruu sigala waan sinjoo ilmi mana beergoo keessa dhalate Abiyyi Zinnash ka haadha jala jimma dhufe kanaafi jennaa bar sigala waan sinjoo nu shawwaduudhaaf yaalii godhee ture ilma abbaa gadaattu mana masaraa seene ilma abbaa gadaattu masaraa seene jenne masaraa mootummaa ilma nin jibbe ilma abbaa gadaa jechuun yaa sabaa jecha me afaan oromoodhaa ka afaan federaalaa ta'uuf 99% godhame jechaa ture eessa jira what is it Minilik jimma keessaan bara kuma lamaa fi 18 dhufe Minilik oromoo balleessuu dhufe ka siidaa Minilik jaaree siidaa Hayila Sillaaseen irra jaare ka warra Hayila Sillaaseen fannisee ajjeese maammoo mazammirfaa akka hin jaaramne godhe yaa ummata oromoo ammallee bar gabrummaa keessa jirra barnooti gabrummaa hamtuu keessa jirra gabrummaa amartichi afaan oromoodhaa dubbatu Minilik dhufee nurratti ilma abbaa gadaattu masaraa mootummaa seene jennee nuti sigala qeerroo 8 ol itti gabbarree ilma abbaa gadaattu masaraa mootummaa seene jennee deebi'ee oromoo lafarraa balleessuu dhufe Minilik jimma keessaan dhufe ka beergoo keessa dhalate ka abbaan isaa maal akka ta'e hin beeknu ka ofii isaatii beeku let me make it clear for you waan tokkoon isinii himuu barbaada ilmaan oromoo sirriin na dhageeffadha gaafa Abiyoot Zinnash Abiy Ahmed whatever you call him gaafa duraati naannawa amaaraa dhaqee ADP'n dursun maqaa isiinatti himaa ADP'n dursuni akka oppodiyoo dur jechu oppodiyoo amaaraa ADP Amara Democratic whatever isaan san bira dhaqee oromoo ta'uu osoo oppodiyoo ta'uu osoo danda'u Amara bira dhaqee ODP gaafate isinitti hima seenaa kana hin beeytan isin bay kullu asii usnaan ja'a Fawzii jettee dhufte kulloo harree dhabayasi manni hidhaa kiyya isiniif oppiniidha ADP jeet naannoo Amaaraa dhaqe Abiy waggaa meeqa duraa bar oromoo ta'uu osoo danda'u oppodiyoo ta'uu osoo danda'u sirna nafxanyaa kana durumarraahu wanni isaa durumarraahu ummata Amaaraa kana ol goobsee oromoo irratti gaffincansisuudha gaafa inni ODP san ADP Amara ta dursan gaafa dursan dhaqu maal jaanii ati oromoodha ADP ta hundandeessu jaanii ADP amma tanaa miti bar amma tanaa miti ta dur wanni Amara akka mallasaan tolche san warra mallasaan tolche oppodiyoo oromoodha ta Amara illee jira bar dhaadhii jechuudha dhaabbata dimokiraasummaa ummata oromoo khajaan Amara illee tolche oromoo tolche Abiy Ahmed achi dhaqeeti isin wajjinin hirmaadhaa jeeni gaafate
ati jaaniin afaan oromoo dubbatta siigalee oromoo seanga afaan oromoo dubbatta nu wajjin tahuu hin dandeessuu jaaniiniti waan kan irra geeysaniiti dhageeffadhaa sirriitti ofirraa ari'an naannoo Amaaratti jechuudha Abiyoot Zinnaash jechuudha nama sirna nafxanyaadhaa durumarraahu ummata oromoo irratti fe'uudhaaf ka'ee dhaabbate Oromoon yoo namicha kana ofirraa hin cabsine ka dhume ka wareegame akka Gadaafi sanitti saanjaadhaan hudduu isaa hin dirre Abiyootiin Oromoon nagaa hin argatu kana beekan nama ummata Oromoodhaa jibbu Daani'el Kibrat asbahee Oromoo hiddaga jibbu Islaama hiddaga jibbu advisor gorsaa isaati gorsaa isaatiin isin inji nama hiddatti Oromoo gajjibbu ol bahee meediyaa irratti dubbatu ol bahee meediyaa irratti afaan Oromoo jibbu amantii Islaamaa jibbu gorsaa Abiyoot Zinnaash kana caala I don't know ani maaliif akkan dubbanne warri dhaabbotiin Oromoo maali warri jettan kun hundi keessanuu jechuudha sa dhaabbotiin Oromootu maallaqa qofaaf barbaaddanii eessa jirta yeroo tan yeroo maallaqa girrisa dhaabbanni Oromoodha eessa jirta yeroo tan yeroo nu dabarsuudhaaf nu fixuuf lafarraa ka afaan Oromoodhaa dubbatu Minilik beeta mangistii keessa Jimma keessaa dhufee taa'e Minilik Jimma keessaa dhufee beeta mangistii taa'e Oromoo balleessuu dhufe osoo jiru arra eessa jirtan kana booda maal nu godhu deemtan dhugaan isini bara kaanillee waboon zoonii kibbaa maali san bar beekaaf usne bar ammaan tan haga isin dhaw misaa'ilaan isin dhayeetiin faayidaa akka isin hin qabne isin arkee meena maajee isin irraa usne nuti hundinuu akkasimi arra eessa jirtan bahi kulloo Masarat Magarsaa jettee dhufte kulloon takka bayi manni hidhaa kiyya kulloodhaaf banaadha manni hidhaa kiyya kulloodhaaf gaashireen tiyya banaadha kulloo fi harreettu irra yaada kulloo fi harreettu irra yaada kulloon as dhufurra harreen bakka komantii tana dhufu wayya harree wahin itti fe'adha yaabbadheetiin deemuu danda'a kana wanni ummata barumsan qabne dhaga gaxantummaan itti dhagahamu an kulloo isiniin jechuun dhiisu because you are kulloo harreedha harreettu isinirra yaada harreen peejii kiyya kanarra dhufuu irra naa caala kulloon as dhufurra kana wanni jiru harreen as dhufuu irra wayya harreen asi komantii harree dur bakka fincaanii hoggaa geesse harreen ni fincaanti kullolleen akkas kulloo yoo agarte komantii goon kanaafin isin hidhaanidhe asirraa I don't need you maalif dhuftan feejii kiyyarra kulloo maalif dhuftan hin dhufinaa yoon isinin jee why you are here why kulloo why you are here if I said Abiy must go Minilik Jimma keessaan nutti dhufe kamana beer godhalate ka haadha jala dhufe kanamicha Oromoo gabbahee meediyaa irratti arrabsu Daani'el Kibrat Islaama arrabsu Oromoo arrabsu advisor godhate nama Oromoo jibbu advisor godhate gorsaan isaa advisorri nafxanyaa tahe kana Oromoon hammi dhumu kana bar hammi dhumu hammi jiraat bilisa bahuudha qabsoon Oromoodhaa bakka hin geenye ilma abbaa gadaattu masaraa nu seenu warra akka tanakaafa waa nyaatuudhaaf lafti kennamee fi warra akka aboo dhagee tanaka jechuun hangaasaa wala Jaafar Ali atiin Harargee irkeeysaa baateef naman tahin anaaf naman taatu an ilma Arsiiti ani gaafaan isinit dhihaadhee ijoolleen Harargeedhaa isin cafayxu wagana qabadheetii miti Oromummaa waliin nu fide sigala wana sinjo gaafa ijoolleen Harargeedhaa isin cafayxu ijoollee Harargeedhaa isinirraa hin dhahaa ture an maaliif jee isin beeyteeti
yaa gadhee akka hangaasaa faa jechuudha. Atiin ijoollee harargeedhaa takkalee isaa wadaay keessatti ajjeefamte bagadu anjette anaaf homaa godhuu hin dandeessu. The same shit Jaafar Ali akka maalii tahee hogbarruu fi asoosama waan dubbistee fi miti. You are just by nothing. Saba kee lammii ta'e gosa ta'e ta keessaa baate yoo waan hin taane anaaf homaan taatu. You are nothing for me. Ilmaan harargeedhaa takkalee Abiyyi snaayiparaan awwadaa keessatti ajjeesisu homaan taane kun kijiba warri jettan harargee keessaa baate anaaf maaliidhaati baran ijoollee warra akka caffeeraamis warra ijoollee meeqa gaafa isaan isinirratti bobba'anii maal akka taatan isin beekanii isin arrabsan isin wajjin dhaabbadheetiin isaan irratti duuluu ture. Waan shanyii takka taaneefi no an ilma Arsiiti isin ijoollee harargeeti garuu baalageedha isin warri hangaasaa jedhamtanii fi maali Jaafar Ali jedhamtan gadi galoo asii biyya galteeti Finfinneen lafa fudhatte Jaafar Ali nothing else. Adaaman lafa fudhatte nothing else. Garuu obboleeysan kee obboleeyyan harargeedhaa akka irratti snaayipariin fixaa ture. Abbichuu jetta asirraa ilma sareedhaa. Sigala abbichuu jetta asirratti baatee jechuudha. Ka inni waraana isaa itti ergee ajjeesiisu. Wallagga keessatti osoo ilmaan Oromoodhaa fixu. Hin nyaadhu lafaan hin fudhadhu lafa. An hangaasaa fi eenyu Jaafar Ali gadiiti mi isinii ol yoon ta'e malee jechuudha. Isini oli malee an isinii gadii miti. Biyya galee lafan fudhadhu jeetiin dhiisee biraa deeme. Biyyaan turee baran. Osoon hin gaafatamee baran. Waan isinitti abbaan fedhe ragaa isinii wanni hin dubbadhu kun namni marti dhageeffachuu danda'a. Yaa harree wasaaka isin osoo ilmi Oromoodhaa asirratti ol bahee abbichuun ja'ugaa lafa fudhadhee usuun danda'ugaa. Lafa fudhadhee lafa qotee bulaa Oromoodhaa irraa buqqisan fudhadhee usuun danda'u asirratti ol bahee iyyuun qaba. Maalii keenya waladda? Loqonni keenya waladda? Maarriyyoon teenya waladda? Ta isin bira furdoo nu bira qalloo? Ta isin bira qalloo nu bira furdoo? Maarriyyoon keenya waladda? Akkitti fincaan nu waladda? Akkitti teestaan nama dhooynu waladda? Akkitti barcaa goonu waladda? Akkitti shiishaa harkisnu waladda? Akkitti fincaan nu waladda? Jechuun qaba jechuu akka keetitti gagama. Harree Norway fi Kanadaa keessatti naman tahin. Ka olmaan Oromoodhaa harargee keessatti osoo dhumtu. Kun kijiba jettan. Hangaasaa fi Jaafar Ali lamaan keessan jechuu. Siin beeka. Finfinnetti Buraayyuu fi wanni lafa fudhatte. Adaamatti lafa fudhatte. Jaafar Aliitis nothing else. Sigale hogbarruu jettee mililik akkana godhee kanuma haasawaa turte. Nothing else wanni biraa jechuudha. Atiin ilmaan harargeedhaa dhiigee isaanii irraan tarkaanfate anaaf ana ilma Waaqoo guutuutiif homaan gootu ka ilma jaarraa abbaa gadaa ka irraa dhalateef gartee irraan tarkaanfate anaaf gati galoodhaati. It is what it is sittiin hima. Sigale an isinii ol yoon ta'e malee isinii gadii mi Naziir. Isinii ol sammuu yoon qabaadhe malee isinii gadii miti. Takkaa nyaannee hin beeynu nuti. Ala sadiin barandaa bula malee jechuu. Takkaa lafa Buraayyuu miti Adaamaa miti kana hunda zarafuun danda'a gaafaan biyya gale akka keessanitti afaan banee jechuu. Wal adda jee maaliin keenya wal adda jee jechuu. Sigale akkitti fincaan wal adda jee. Ta isin bira qalloo nu bira furdo ta isin bira furdoo nu bira qalloo je akka keessatti afaan banee hoteela keessa dhaabba taa'ee kitfoo fi wanni nyaadhee jechuu yeewushaa liji aktaana jechuudha isi Jaafar Ali timuu qaba ijoolleen argeedha timuu qabdan ol baatanii jaarraa abbaa gadaan je'ina cimbil san uffattaniin deemina
كإلمان جرى أبا غداتي فوان إرتي كولفتن إيجا إلمان جرى أبا غداتي قوستن أنا إلما واقو غوتوتيف وان تكالين غوتا أنا إلما أرسيتي إسن هرغي إسن أرسيد أجيتي متي إسن وجين أبديتي ورا إسن الرتي لولبن إسن فالمتا إبرو جفيرا مسفر لولبنو توري كيسان رفتني إبالو لولا أكا إسن كانتاتا إسن بيكو توري نمنين شنكورتي جري فون جري تبسي نياتشيسي هنغاسا إبراهيم نغاني هركنا نياتي I didn't know this على وادا كيسان أبديتين فون كتفي شنكورتي كتفي دنيتشا كتفي إسا فون نياتشيسي تبسي إسا نياتشيسي غافا هركا هيان جتو هركنا نياتي كان إسن قدي قالوا أكناتي إسن كان بودان أكمتي نما أمنا وشوشي وشالج فروش كافي فاقولوك اللبمتاچ كيسة تيسي أبليين كيك هرقي كيستي رساسني أبي وران أبي اتي روبو ورانا أبي رساسني اتي روبو أبيوت كاننقودو مالين كاننقودو يتوال لففونا لقت آفو في فينفننا نو لقت آفو في أداماف كيسة قفاف يجون أني ستيني مام مانا وانيدا توقت أبدين بيكا وان دفو نم بيكا هنغاسا إبراهيم غافا ورقانا كنت وان كان بودان دفو نم بيكا ADP أكان تهوف أكان أوفيسا تاجي دندافة تارغموف غافا إسي وان يتا نم بيكا وان دفو لفا فودان أفام بنون كابا چرا لفا فودان إيجا إلمان أورمو تيقوسون كابا أكاسي في جافر أليتي لفا أورمو دا فودان أورمو قوسون كابا إيجا إلمان أورمو تتي قوسودان كابا والأدى جتشون كابا جتشون أن كولو ميتي أن هرمتي أن قد قلو ميتي أن بتمتو ميتي بيكي أن المواقع قوتوتي أوكي بيكي سن كيجيبا أكا كيسن جارة أبا قدان همانو كيجيبا جارة أبا قدا قوتا سن همتانيت إيجا إلمان أورمو رقوستان كيجيبا كيسن جارة أبا قدا يتاني يعني چنبل لبساچونو إلما جارة أبا قدا تجيچات إيجا جولي جارة أبا قدا رقوستان كاليسا أيسوزو ميقاتو جولي إلمان جارة أبا قدا بسنت شيم ميقوتر سنت 500,000 ميقوتر جيمان قرشي مليونة توكو جيسو تجولي جارة أبا قدا جلا جيمان قوبا بخليسة جيمان أداما سين وديمتو أيسوزو ميك ما هو لا قوبا جتاني أكا جولين قابيني إساني بربداوي هركا بيبتي هركا أبي أحمد مالك أبي أحمد فان تايدن دافان مالك خفلني في جوليتنا هركا هيداني أكا إسان هنسوسوني مسكيني سود أفجتو وجما إسان دلقتان أيسوزو ميك خليسة جلا قوبا سوشال ميديا رجل فيديو دان سورة متججو قابيني إساني أتشرا غورانيت أيسوزورا إبدتداني جولي جما جلا قوبا أكا دلقته هنجراني أكا هركي إساني دواته أكا كيساني كارشي إبا تربان أبيوت جتوف جتشانا الرقباتني هندوباني خلايسي هندوباني خنا قباتني جتشونا جول إلمانا باغدات جتن حتوتا چنبليسان وفتنين إيجا جولي جراء باغدات الرتي تابتني جتشونا سيغالي كنافي اللكي سنتيم قرسا إلمان هاد أراو مقا جراء باغدا هنيمتنا أوكي هنيمتنا قوتا كسيسا چنبلي كاتني دمت ربي ستي عرارم جراء باغدا ورع الدبلي سما أوروموتنا أوبي جرانا باغدا back in late 60s na 70s late 60s جتشونا سينا هندا بينا وان جرانا باغدا دلقاتوري سبا أوروموتيف ونين إني دونين إني بي عرباتنا كيسان هنديمين هنجرو أمة أوروموتيف جي باي كل واسي سالي جيد وفي سالي جهاد
Mala si gootan kullu barra. Why what you doing here kullu? Malas keessa gootan. Mataan qabdan mataa itti yaaddan hin beeytan. Waa barreessuu hin beeytan. Malas keessa gootan. Ma kullu malas keessa gootan nuti bar. Ummanni waan ummanni keenya keessa jiru bar. Garaan nu gubateeti dubbannaa bar kullu what you doing here? Sigalee waan isin jiru. Eessa abbaa keetitti ilma jaarraa abbaa gadaati ati. Lafa Finfinnee keessa fudhatteef Adaama fudhatteef ilmaan Oromootti qoosaa jirta. Ijoollee Harargee ta keessaa dhalattanitti jechuudha. Ar'aan tana Saalihaa Saamiidhaa isin hunda caaltee argamte jechuudha. Akka feete tattahuu dandeeysi bilxiginnaa jette gadheen akka Jaafar Aliitii fi Hangaasaa fa'aa warri isin fakkaatan warra maqaa isaanii hin tuqin hunda natti hima. Aboo ana sirraa galee biyyan turee miti. Okay? Waraqaa isin nakkennitan niin gubea. Takkitti teessanii gadii miti an. Isini ol yoon tahe malee jechuudha. Lafa Oromoodhaa fudhadhee dhiiga ilmaan Oromoo irratti dhiiga ilmaan Waaqoo guutuu irratti lafan dhiitu an. Finfinnee lafa fudhadhee okay dhiiga ilmaan Waaqoo irratti dhiiga ilmaan Waaqoo guutuu irratti lafan dhiitu an. Sittiin himatan. This is our promise. Ahaddiidha nuuf nuti. Sittiin himaati. Sittiin himaati. Ilmaan Harargeedhaa kalee Ayisuuzuu 8 moo akkanaattu jimaan jalaa gubate. Dubbattanii ol baatanii. Eeyita Ayisuuzuu 8. Tadalagattee halkan kanaan. Halkan leeyli karaash awaash kana ooftee meeq Ayisuuzuu meeqa isaaniin garagala meeqa Harargee tana keessatti dalagata akka keeysan biyya alaatirraa galteetii miti. Hoteela teeyseetii maallaqaa fi xibsii nyaata ilmaan Oromoo irratti afaan hin bantu. Dalagattee ijoollee halkan leeyli makiina oofa Ayisuuzuun osoo isaaniin garagaltu osoo meeqa dhuman osoo meeqa du'an. Jireenya isaanii tolfatuudhaaf jettee sanjalaayi jimaa guwwan kaleessa dubbattanii ol baatanii Jaafar Alii bira naaf gaan Jaafar Alii gaafa Washington dhuftu anaa si fuudhee miti odoon akkana si beeke hin dhuftu sin fuudhu sin qeebalu gaafa VOA si amte oofisa VOA si geesse ana Naziiri gaafa san akkana osoon si beeke sirraa hin dheeysa. Akka shayxaanatti sirraa dheeysa. Siif du'a wiishin godhu hamtuu ta'e hin barbaadu garuu sittin dhihaadhu. Hamtuu ta'e hin fedhu sittin dhihaadhu. The same shit. Hangaasaa Ibraahimis jechuudha. Isinii wajjinin bade biyya Ameerikaa tana keessa hunda keessanuu jechuudha. Ilmaan Oromooti jee. Hojii dhiisnee waa meeqa dhiisnee isin wajjin badaa ture. Jaafar Aliitiif geessa meeseeja kana. Gaafa Washington dhufte ana bira turte anatu fuudhee haga VOA'n gaafa siyaamtee wanni goote akkana si odoon si beeke angalata si godhe jechuu kiyyaa miti. Odoo akkana beeke sirraa hin dheeysaati. Du'a wiish siif hin godhu waan hamtuu sitti yaadu ammaas sirraa hin dheeysaa. Ati isiniin dhiiga ijoollee Harargee irratti qoostan abbaa feetaniif hin deebitan. Abbaa feetaniif hin deebitan. It is what it is. Garaa qulqulluudhaan nama wajjin banna. Hancabbii keessa nama wajjin bulla. Dalagaa dhiifnee gaara feene nama wajjin deemna. Tanatti gartee jireenya Ameerikaa akka barbaadne jiraachuu dadhabneetii miti. Nu sobdan. Gaafa waa argattan lafa gaafa argattan nutti garagaltan. Dhageeffadhaa sirriitti Jaafar Alii muraatii geessaa viidiyoo tana. Naziirtu kana siin jee jaanitti muraatii viidiyoo kana geessaa. Gaafa Washington dhufte arra odoo taatee sittin dhihaadhu. Arra osoo taatee sittin dhihaadhu. Waan hamtuu siif hin yaadu. Sittin himaa jira. Hamtuu siif hin yaadu. Akka ati duutu hin barbaadu. Du'a isinitti moonni hin jiru. Garuu gadheedha isin. Kanumaan isin hin jaa. Waan biraa tokkollee isin hin jiru.
ona keeysaa baatan irratti deebitanit dhiiga ilmaan Oromootiin raqqoosan ijoollee Harargeedhatti ol bahaatii dubbadhaa waan taayyeen faan kaleessa Aysuuzuu meeqa jimaa jalaa guban jimaa Adaamaa seenu jirtu Harargeerra halkan leeyli ijoollee Aysuuzuu ooftu poolisiin karaa dhaabdee makiinaa gabbaasanii banziila itti harcaasanii guban jireenya isii tolfatuudhaafi akka keeysanitti Norway irraa Kanada irraa Awurooppaa fi Ameerikaa irraa galteetii miti walaa maamma sheekaa jeetii eessa turte waggaa 20 meeqa eessa turte wallee teeysanillee ulma baarra sirbitan maamma sheekaatis beera Minisootaatti ulma baarratti wanni keessatti isin sirbisiisa maal argite waan keessan gootummaan isin nu lolli isin irra nu tortan kan ulma baarratti shiishaa fi jimaa goggoyduu tanaansi wanni malee saayintistii siyaasaa poolitikaadhaa poolitikaal saayinsii nu bartanii galtan ka'abbuttaa fa'aa hojii lafa fudhachuu hagamta akka turta nama guddaadhaa miti ati tana boodaan umrii meeqa turtan sa eenyuufi ka ummata Oromoo lafarraa irraa buqqisaa ummata Oromoodhaa buqqisaa lafa fudhanne jettanii amma biltsiginnaa biinuu jechuu deemtan gabrummaa irratti gabrummaa ilmaan Oromoodhaa jechuudha ta kuulloodhaa itti dhiisi kuulloodhaa warri beezmantii ulma bahaa beera irratti Minisoota irraa sirbu hundi wallee teeysan yoomii fi yoom beeyne nuti loltuu teeny akkasiimi ulma bahaa sirbitanii Minisoota tana keessatti girrisaa political science taatanii nu galtan warri ulma bahaa beezmantii keessaan kaanii beeku tuujii mudeeti moo tuujii maali jettaniin beeku sirbuma isaatu mara keessan loltuu teeny kunilleen haancoo albaatii jedhanii leencoo baatii jettanii haancoo albaatiiti beeta mangistii akka seenini beeyna wanni Abiyyi bira akka jiru beeta mangistii jechuudha ol baheet biyya tana keessatti internetiin hin cufamne maaliin hin cufamne gadi galoon akkasii sun jechuudha gadi galoon akkuma gadheen achi keessa jirtu gadheen as keessa illee jirti jechuudha bakka iyyuu jirti ilmaan shaarmaatteedhaa yaa wasakoota amma haancoo albaatii leencoo baatii jettanii haancoo albaatii sun mee ati faan jaarsaa bar jaarsa ati Keeniyaa gaafa turte sakraantee kukuyyuun yeroo meeqa si tumaa turte Minisootaa tana keessa yeroo meeqa hidhamte ati mana hidhaa kee gasii baasnee miti your record is there leencoo baatii your record is there in Minnesota you've been in jail aniin iyyaalli maafiyaan kun takkaa hidhameen beeku biyya Ameerikaa keessatti takka waa mana hidhaa waan jamu wanni ta'een beekan annama diraaga arsuu minama crime dalaguu biyya kanatti jechuudha siigalee never leencoo albaatii ati mana hidhaan turre leencoo baatii jettanii ka mana biyya alaa kana keessatti mana hidhaa tureettu biyya sanitti arra baalasiltaan nute Hangaasaa Ibrahim mana hidhaa Kanadaa keessatti shammaqaqee ati citizen Kanadaadhaa argachuu hin dadhabne isin beeynaa miti mara keessanuu jechuu miti wal beeynaa bar kanaan isiniin jaa ilmaan Oromoodha kanaafin dhufe lafa arraan tana fudhattan tana wallahi baruni deebistan leencoo albaatiiti leencoo baatiiti miti haancoo albaatiiti maqaan maastika nyaatamee tuufame jechuu albaatiidha ilma haadharaaw yaa wasaka ol bahee meediyaa addunyaa irratti internetiin cufame hin jiru je kanamittiin telecommunicationii presidentittiin teeleedha kanaaf cufnee jettee dubbatte namichi ol bahee hin cufamne wanni cufame hin jiru je kanamittiin teeleedha dubbatte telecommunication presidentittiin dubbatte gadhee akkanaa kana faattu jira leencoo albaatii jettanii leencoo baatii jettanii leencoo baatiiti haancoo albaatiiti maqaan isaa እንዲህ አይነት ትግል ነው ያዝነው ኮልኮሌ
خانة information أجنة سني قدوف نجاي خيسة ناتورا كله يسين أرجان جرا كولي جتشولا بري سوام بربادن وراني ده وفي داعي نسيب جاساتي مالي نسيني نجاي خيسة ولا تشاف وانو في الثاني دمني أبرما باجو ذبني دمني يسومان قومو دمني دمني مكيني نولاني تاقا طولو دمني بلا نوهن قافني دمني أبال دقا يومني Enyu kan misome Dinne misomango gomu dinne 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 nulane Federa rajettu Magala gali kabtu An ilmi waaqoo guutuu hambaa taayee danda'aadhaan nyaadhu sittiin hima hambaa taayee danda'aadhaan nyaadhu ilmaan Oromoo ilmaan waaqoo guutuu irratti dhiiga isaa irratti hin taphadhu biraan naageessaa kanuma nagetti guyyaa gaarii qabadhaa